bag nagaan gara YouTube channel gurbattiin onnee gammoojjii dhuftan. YouTube channel kanarratti yaadonni kaanii yaadota quba namatti osoo hin qabiin ofii keenyaa quba ofii qabnee dandeettii uumaan keessa keenya kaayee jiru hubanneetiin karaa ittiin galma gahuu dandeenyus akkasumas namoonni osoo hin to'atiin manipuleetir osoo hin ta'in namootaan karaa ittiin guddina keenya mirkaneeffachuu dandeenyu iddoo itti haasofnu yookiin kaasnu waan ta'eef like share subscribe gochuudhaan eegalii akkasumas ammoo namoota guddina isaanii irra hagaanii milkaa'ina isaanii haa gonfatanii jettee yaaddu hundaafuu share godhiif. Dhiira ta'e jechuun maali inni? Dhiira ta'uu jechuun maali? Argiteerti yoo ta'eef jaarraa kana keessatti in 21st century jechaadha. Dhiirummaan badaa jira. Jabeenyi ardii irraa akka daayinoosarii dhabama ta'aa jira. Dhiironni hedduu argiteerti yoo ta'eef araadaan qabamanii jiran. Wannoota garagaraatiin to'atamanii jiran jabeenyi durii sun badaa jira. Dhiira ta'uun akkamseedha? Dhiirri yookiin amalli dhiira dhugaa tokkoffaa abbummaadha. Dhiirri abbaa ta'uu qaba dirqama. Ati abbaa kataatuuf abbaa ta'uuf dirqama finna qabaachuu hin qabdu. Biyya kan keetii abbaa ta'uu qabda. Maatii kan kee keessatti abbaa ta'uu qabda. Amala abbummaa qabaachuu qabda. Abbaan finna ofii akkam godha? Hin adabaa akkasumas kallattii itti agarsiisaa jabaa ta'eetiin malee jabaa ta'e jedhaa hin haasa'u. Waan akka finni sun ta'u barbaadu ofii isaatii ta'e itti agarsiisa. Kunis abbuun dhiirummaa keessaa inni tokko abbummaadha. Inni lammaffaan ammoo jabeenya qaamaati. Dirqama. Bara durii namoota bara duriitiif qaamamee wal bira qabiilaadha. Namoonni bara durii they are so fit. Laalmee irreen isaanii baay'ima tokko bareedaadha. Irree jabaa qaban akkasumas ammoo dhaabbannaan qaama isaaniitu nama hawwata. Namoota ammaa laalimee garaan isaanii gara afoo ba'eetiin teessumni isaanii qaamni kutaan qaama isaanii inni teessumaaf tajaajilu gara duubaa bahee osoo hin jedhu hin fixu gabaabamatti jabeenya qaamaa qabaachuu qabda. Inni kun ammoo physical appearance kan kee attractive ta'uu qaba. Inni kun amala dhiirummaa keessaa inni ijoon onnata. Onnata yoo hin qabaannee jechaadha. Onnata yoo hin qabne asii kaatee ganda jirtu kan keessatti jijjiiramta akka ittiin fiddu miti addunyaa irra dhiisi miti ardii Afrikaa irra dhiisiiti miti biyya Itoophiyaa irra dhiisi yookiin East Afrikaa irra dhiisiiti mana kan kee keessa onnata yoo hin qabne dhaabbatan jijjiirama hin fiddu. Maaliif seeti gaafa isaan kallattii kana sirrii siin jedhan onnata hin qabdu waan ta'eef kallattii makan deemu. Gaafa isaanii isa kanatu sirrii isa kanatu bu'aasiif qaba jedhanii wannuma isaan si murteessan fudhattee jiraatta. Kanaafuu onnanni beeziidha. Onnata qabaa dhiira onnee qabu ta'e amala dhiirummaa keessaa inni ijoon onnata. Inni kun abbaa irreeti. Abbaa irree hooggansa keessa argiteertu yoo ta'eef seenaa keessatti hooggantoonni hundinuu jechuun malta amaloota wantoota anamma kaasaa jiru kanneen hunda hin qabu ture. Tokkoffaa amala abbummaa hin qabu ture. Biyya isaanii akka abbaan finna isaa kunuunsutti akka abbaan finna isaa adabutti adabanii bulchaa turan. Kunis atillee ofii kan keessiin jedhaa jira. Jaarraa kanarra nama wayii adabda siin jedhaan jiru yookiin nama wayii hoogganta jedhaan jiru. Jalqaba biyyi kan kee siifsi. Abbaan biyya kan keetii hoogganaan biyya kan keetiillee siifsi. Yoosii ofii kan kee irra jabaa ta'uu qabda. Ofii kan kee eeguu qabda. Ofii kan kee keer gochuu qabda. Akkasumas ammoo onnata ofii kan kee irra qabaachuu qabda. Akkasumas abbaa irree ofii kan kee irra ta'uu qabda. Abbaa irree ofii kan kee irra ta'e jechuun akkamseeti. Fakkeenyaaf wanna barbaadu tokko wanni fedhillee yoo galeef gatii kamiyyuu yoo si kafalchiisee osoo hin dalagin duuba hin deebi'u jechaadha. Karaan kun sirriidha jettee yoo amantee karaa san namni biraa dhufeetiin sirrii miti. Isa kana si baasa gaafa siin jedhe ofii kan kee irra abbaa irree taateerta yoo ta'eef karaa san irra deemta. Yoosii isa kanatu wanna gaariin na baasa jettee yoo amantee fi isa kanatti wanna gaarii si baasa. Maaf abbaa irree ofirra taateetta ka'a. Abbaa irree jechuun wanna barbaade tokko waan dalagu miti natu sii beeka ka jedhu kallattii barbaadetti nama oofu jechuu miti. Akkasan ofirratti haata argite kallattii barbaade ofoofta ofii kan keetii jechaadha. Namoonni dhufanii sin oofanii, namoonni dhufanii sin madaqsanii, namoonni dhufaniitiin gara arganitti gara isaanitti tolee sin jallisanii jechaadha. Kanaaf amala dhiirummaa keessaa inni kuni abbaa irree ofirra ta'uudha. Ofii kan kee irra jedhaadha. I'm talking about being on yourself. Inni kuni hoogganuudha. Hoogganaa ta'uu qabda. Dirqama hoogganaa ta'uu qabda.
at least ofii kan kee irratti yoo xiqqoo ol guddisnaa jedhame maatii kan kee keessatti dhiiratu hoogganuu qaba. Gahee intalaa ka jedhu yeroo biraa sii dalaga viidiyoo garuu gaheen dhiiraa hoogganuudha. Yookiin ammoo dhiirri amala dhiirota dhugaa keessaa inni kun ammoo qopheessuu danda'uu qabda. Qopheessuu danda'uu qabda maatii kan keetiif, abbaa kan keetiif, haadha kan keetiif, obboleewwan kan keetiif waan isaan barbaachisu hundaa qopheessuu qabda. Gaafa yoo ol guddisnaan jette ammoo hiriyyaa kan keetiif waan isin barbaaddu hundaayyuu qopheessuu sirra jiraata. Isiin ammoo maal gochuu qabdi ka jedhu yeroo biraa viidiyoo ishii dalaga. Laayik gochuu hin dagatiin. Inni lammaffaan amala dhiirota dhugaa keessaa inni lammaffaan akkasi kabajjan abadan hin gaafatin. Abadan iddoo wayii qexxeetiin fakkeenyaaf yoo isaan si tuffatan na kabajjaa jettee gaafachuu hin qabdu. Maaliif see kabajjaan hin kennamuuyyu. Kabajjaa hin argatta malee namni si hin kennuuyyu. Akkamise na kabajji jettee gaafati nama wayii gaafattee akkami hiikanii na kabajjaan jirtu na tuffataatti gaafati jetteen. Isaan maal jedhu akkami hiikan akka waan atiin isaan to'achuuf yaalaattuutitti gaafa atiin wanni ati godhaartu kumbee kabajjaa kiyya hir'isaa jettuun akka waan atiin kallattii ati nama saniif keetti qofaa irra akka waan isaan deemanii yookiin akka waan atiin koompaasii isaanii ta'artuutiif fudhatu waan ta'eef abadan na kabajji jettee hin gaafatin. Iddoo itti kabajamaan jirri sanii fagaadhu. Amala dhiiraa keessaa inni tokko iddoo itti kabajamaan jirre fagaachuu danda'uudha. Okay? Inni kun jabaa ta'uu qabda. Jabaa ta'uu qabda. Maal jedhama beektaa dhiirri jabeenya isaatiin beekama. Jabeenya isaatiin kabajama. Jabeenya isaatiin sodaatama. Intalli hoo bareedina isiitiin kabajama. Bareedina isiitiin jaalatama. Dhiirri ammoo jabeenya isaatiin jaalatama. Jabeenya isaatiin kutataa ta'uu isaatiin kabajamamaan intala bareedduu wayii argiteertu yoo ta'e fakkeenyaaf iddoo bashannanaa wayii iddoo intarteementii wayii osuma taa'an gaafa isiin dhuftee si barateettu akkam taata hin hollatta miti akkan ofirra naannoftee ilaaluuf hin sodaatta hin saalfatta ibsi ija guutuun iyyuu ilaaltu akkana ilaalta qoraxaa jettanii miti afaan dhiiraa kanaatiin yoo ibsu qoraxaa akkasiin ilaaltaan akkuma sanii dhiirri jabaa ta'e dhiirri onnataa ta'e akkuma ati intala san haasofsiisuu sodaattu akkuma intala san ija guutuudhaan ilaaluun si ulfaata dhiira jabaa ta'e namoonni illee ija guutuun ilaalanii hin saalfatan isa hin sodaatan gaachanni isaatu yeroo deemu maayyuu gaachana qaba maqaan isaa gurri isaa dheera jedhama miti maqaan isaayyuu haga gaaraa haga dhiira akkamii dhiira onnee qaba. Dhiira kabajaa ofii eeggatu dhiirri kabajaa ofii eeggatu maqaan isaa haga gaaraa haga gurri isaa dheera kanaafuu jabaa ta'e dhiirri jabaan akkasiin jedhisan intalli bareedina isiitiin kabajamtee sodaatamtee jaalatamtee jiraatti dhiirri dammoo dhiirri keessattuu jaarraa kana keessatti yeroo ammaa kanatti yeroo itti addunyaan namoota dadhaboodhaan guutamanii jiranitti nama akkanaa ta'uu dhiira akkanaa ta'uun advaanteejii guddaa sii qaba. Advaanteejii guddaa maaliif beektaa ani kalaqa irratti dalaga. Kalaqa keessa gaafa barannu pointiin ijoon you have to change every problem into opportunity nuun jedhan. Rakkinoota jiru hundaayyuu gara carraatti deebistee itti fayyadamuu qabda jedhanii nu barsiisan yookiin pirinsipiliin kiyyallee isa san yeroo ammaa kana ilaalimee dargaggeessa ilaalimee araadaan to'atamee jira kaayyoon qabu even kaayyoo yoo qabaate fedhii hin qabu fedhii cimaa wayii barni dizaayirii ta'e hin qabu kaayyoon dhaloota kanaa akkam ta'eera seeti akka baala yookiin jirma odaa baadhateera yoosii malee akka hidda odaa san lafa keessa gadi kaayyoo gadi lafa keessa gadi fagoo ta'e hin qabu dhaloonni ammaa kuni. Fedhiin dhaloota ammaa kanaa akka jirma odaa baay'eedha. Garanallee garasillee malee akka hidda odaa lafa keessa gadi fagoo lixeen jiru. Kanaaf dhiira kaayyoo barning dizaayirii ta'e wayii qabu ta'e yookiin ammoo dhiira kaayyoon isaa humaanuu kan rincitu. Wanni kun yoo osoo dhufeetii kallattii ofii kaatisa irraa dhiira hin deebine ta'e yoo sii gabaabsu dhaloonni ammaa kun kaayyoo fedhiin isaa akkam ta'eera akka baala odaa baadhateera malee akka jirma odaa san jabaa miti akka hidda odaa san gadi lafa keessa kan lixee miti
fedhiin isaa keessa isaatii ka maddee miti wannoota jetteedhaan ka hoogganamu. Ati ammoo dhiira akkasii yoo hin taane dhiira kaayyoo gadi fageenya lubbuu isaa keessaa bahe yoo qabaatte bakka like sii qabaabsa bakka advaanteejii guddaa fayyadamteerta jechuudha. Sii galee like gochuu hin dagatiin, subscribe gochuu hin dagatiin. Inni kun dandeettii haasa'uuti. Dandeettii haasa'uu jechoota akkamii dubbatame yeroo nama wayii argite jechoonni afaan kan kee keessaa ba'an iddoo yeroo haala kamii keessattuyyuu jechoonni afaan kee keessaa ba'u eenyummaa kan kee ibsa waan ta'eef jechoota afaan kan kee keessaa ba'u filadhu. Waan xiqqoo haasa'ii deemu bakka wanna xiqqoo haasoftaa isaan itti haa dhiphatani. Gaafa ati guddaa hin haasofne namoonni waa'ee kan kee yaaduu eegalan namoonni akkam beektaa bakka jecha takkatti yoo ati dubbatte jecha saniif attentionii kennu xiyyeeffannoo kennu si caqasu yoo si inni kun maal inni baduu danda'u qabda badi baqqame iddoo kanaan dura ooltu iddoo gaa'aa turtellee aqallee achuma jirta. Dhiironni hedduun iddoo kaleessa turan aqallee jiran wannoota kaleessa dalagaa turan aqallee dalagaa jiran. Nyaata kaleessa nyaataaran aqallee nyaataaran akkaataa itti kaleessa oolan akkaataa itti kaleessa haasa'anitti aqallee haasa'aa jiran. Eenyummaa haarawaa qabadhu koottime iddoo dura turteerraa badiitii eenyummaa haarawaa qabadhu koottu. Isii akkam jedhama beektaa disappearing reduces disrespecting jedhan yookiin gara afaan Oromootiin